raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata bitootessa bultii 10 bara 2020ti. Oolmaa bultiin isin nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kan nagaa san fuudhanatiki dhugaa isaatii sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo turtii marii luba waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Dr. Bantii Ujuluu waliin ilaalcha amantaan kiristaanaa qabsoo sabni tokko mirgaa fi biyya isaaf taasisu irratti qabu hubachuuf qabaanne kan kutaa lammeessoo fi kan maayisaa qabannee dhiyaannee jirra. Dabalataanis haala amtuu Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa Hona Gullisoo magaalaa Calliyaa eekkaaf naannusanii keessa jiran qoratuuf Oromticha Maccaa tokkoof kallattiin bilbilee odeeffannoo argannes maa'ii kurfii keenyaa irratti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Jalqaba irratti kutaa lammeessoo marii luba waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus luba Bantii Ujuluu waliin qabaanneen sagantaa keenya aanfanna. Kutaa tokkeessituu marichaa keessatti ilaalcha amantiin kiristaanaa akka waliigalaatti qabsoo sabni tokko mirgaaf biyya isaaf godhu attamittiin ilaalaa kaafne gara hordoftootaa fi geggeessitoota waldaalee amantii Oromoorraas waa dubbannee dhumarrattis gaaffii gaafadheen kutaa tokkeessituu obbaafannee arraaf walitti dhaammannee addaan galle. Arras gaaffii kiyya kan sagantaa darbe keessatti maa'isa irratti kaafneen kutaa lammeessoo aanfannaa itti dhiyaadha. Bareedaa dhagaa jalqabuma attamittiin akka amantaan kiristaanaa kun Oromoo biratti fudhatamuu danda'e keessumaa gara Maccaatti waan baay'ee kaaftaniittu addatti ammoo dhimma barnootaa wanti isin xuxxantu jira fakkeenyaaf Onesmoos Nasib yookaan ammoo hiikaa awwaajiidhaa bara 1904 natti fakkaata karaa Affaar yeroo seenan sana jechuudha gara lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Naqamtee deemee. Yeroo sanatti bulchaa bakka siika ta'e Kumsaa Morodaa dubbisee bu'aa barnootaa ibsee fi mana barnootaa shamarranii jedhanii mana barnootaa achitti kan isaan dhaaban. Mana barumsaa idilee isaammaa Minilik Ulettanyaa Darajaa Timirti Biir jedhan kana kan kiiloo 4 jiru kana ganna 4 dursa inni bara 1908 baname kan Maccaa lixa Oromiyaa Abbaa Gammachiisiin baname immoo 1904 baname. Himannaanis yeroo garaagaraatti bulchaa godina Wallagga lixaa. Magaalaa Najjoo fi Bataskaana isaanii ka ture Abuuna Maatiyos namni jedhamu himannaa 6 irratti banee agaa Finfinnee Minilikitti dhiyaatuutti ga'ee ture. Egaa yeroodhuma sanarraa kaasee adeemsa isaa keessatti bu'aa guddaa buuseeraa Oromoonni Maccaadhaa barachuu isaaniif shoora olaanaa taphateeraa jedhama. Meegaa sanaas ka jiru hariiroon yookaan ammoo gumaachi geggeessitoota yookaan luboota waldaa kiristaanaadhaa darbanii akkasumas amma jiranii. Dhimma Oromoof Oromummaa sabboonummaa Oromoof qabsoo bilisummaa Oromoo irratti kan attamii ture meesa kana bu'uurumarraa nuu kaasaa bakka dhibeen jiru bakka kanaa jedhee namoonni garaagaraa yeroo itti kumatu dhageenya. Gaariidha akkuma ati jette waa'ee barumsaa sanaa fi irra buteen darbee waa'ee mana qorichaa dhaabuu isaanii sanaa. Dhugaa haasa'uudhaa fi Onesmoos Nasib akkuma ati jette bara 1904 afaan Oromootiin mana barumsaa bane. Isa durayyuu boojii karkarrootti bara 1898 Gabrestaatiyoos namni jedhamu tokkos
Pirootestaantii fideedhaan mana barumsaa baneera. Achi 3 Oogiyootti 1904 ammas biraanchiin Mandiidhaa gara Sayyoottis babal'ate. Warri Ameerikaa immoo 1918 dhufanii barumsa ammayyaa kana barsiisanii barumsi ammayyaa kana akka dhadhaabbatu godhaniiru. Isa booda warri misiyooniidhaa barumsa ammayyaa kana akka badaa ol guddatu hin feene garuu abbootiin amantii bara sanaa itti cimanii humnaan akka sadarkaa lammaffaan banamuu godhaniiru. Misiyooniin Jarmaniidhaa haayiskuulii isin barbaachisu elementariin isin ga'aatii maalii jedhanii lakki lubidafaa jammoo immoo lakki nu barbaachisaa maaliif akkannoon jettaa jedhanii warra misiyoonii kana wajjin wal lolu. Amma lubidafaan Jarmanii kana dhufanii in karakkaruu haayiskuuliin nu barbaachisaa ijoolleen keenya gara fuulduraa yuunivarsiitii galanii baruu qabu lakki isin barbaachisu jedhanii wal lolisi isaanii baay'inaan maali luba jaba boris kaatee iftaanis kaatee haayiskuulii jettee nu rakkiftaa haadha tuqeetii fi see waal bu'aa irraa jala teessu kadhattuu sanaaf mana barumsaa fi haayiskuulii barbaachisaa fi dhaabaa innaan lakki tuqeedhaaf barbaachisaa mucaaseetii jedhanii faranjii waan jedhu dhabee loojiisee sana fudhatee isarratti laaloo aayiraa haayiskuuliin kun dhaabbate seenaansaa akka kadhatuuf qabsoo haayiskuuliin akka barbaachisu godhanii abbootiin amantii akkasii kun karaa barumsaa bilisummaan akka dhufu sababii beekaniif jechuudhaan namooti baay'een adda bilisummaa Oromoo keessatti gahee guddaa taphatan haayiskuulii kana keessa akka ba'an hin beeknaa aniifati jechuudha. Akkuma kana Beetel Evangelikal Secondarii Schooliis immoo warri Ameerikaan misiyooniidhaa haayiskuulii isin hin barbaachisu tulleen Oromoodhaa gantuu taati Waaqayyoon gantii jennaan warri abbootiin akka Gidaadaa Soolanfaa akka Lataa Waaqayyoofaa akka Kumsaa Boroofaa kuni luboonni kun dhaqanii lakki isin warri adii kuni digirii meeqa qabaattanii Waaqayyoon hin ganne keenya immoo sababii gurraacha ta'eefitu Waaqayyoon ganuu yoo haayiskuulii nuun dhaabdan ta'e biyya keenya gadhiisaa ba'aa isin hin barbaannu jedhanii warra misiyoonii kanaan. Kanarratti warri misiyoonii biyya Dambidolloo gadi hin dhiibnu humnaanitu Beetel Secondarii School isa Dambidollootti dhaaban jechuudha. Abbootiin amantii kun warra akka Qees Gidaadaa fa'aa, Qees Dafaa fa'aa, Qees Kumsaa fa'aa, Qees Lataa fa'aa kuni misiyoonii Ameerikaatiin lolaniitu dhaabanii qabsoo baay'ee geggeessanii haala sanatti saba Oromootii fi waan barbaachisu mana barumsaa dhaabanii mana barumsaa haayiskuulii Macca keessatti gara dhiyaa kana irratti dhaabbate keessaa warra baheetu bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa hunduu Oromoo dhaabuudhaa fi saba Oromoo dammaqsuu irratti hiree guddaa taphatanii isaan kana hin beeknaa fakkeenyaa fi warrumti akka Baaroo Tumsaa fa'aa Maleetiraa Laashoo jedhanii mootummaa Haayile Sillaasee kuffisuu irratti hiree taphatan warra akka Luba Guddinaa Tumsaa fa'aa achi keessaa ba'anii. Lubi guddinaan immoo hamma dhumaattuu bilisummaadhaaf falmanii luba waldaa kiristaanaa ta'anii rubummaa isaanii biratti bilisummaan Oromoof akka barbaachisu lafi Oromoo saamamuu akka hin qabne utuu falmanii kanumaaf warri Abashaadhaa ajjeesanii akka kanatti gaarii hojjetanii itti fufaa dhufanii. Ergasii warri aadaa Oromoos bilisummaa Oromootiifis qabsoo Oromoos wal cina geggeeffamaa dhufee adeemee bara dargiidhaa keessas. Wallagga keessaa waldaan 6 cufamee namoonni baay'een abbootiin amantiidhaa kaan waggaa 4 hidhamanii Nugusee Faantaadhaan Naqamteetti hidhee yeroo kasas immoo isin OLF'dhaa mana sagadaa maaliiti waldaa Makaana Yesuus kuni jedhee baay'ee hiraarsaa turan warri Habashaa kuni kana Fallaqee Gadee Goorgis fa'aa waan jedhetu jira kuni lafa OLF itti burquudha malee mana sagadaa miti amantiin isaanii kun jedhee dhiibbaa godhee jechuudha sababii abbootiin amantii kuni bilisummaa Oromootiifis gumaachaa bilisummaa hafuuraatiif hojjechaa turaniif. Mangistuu boodas warri itti fufan jiru ammas maqaa dha'uun hin barbaachisu luboota waldaa kiristaanaa keessaa bilisummaa Oromootiif 91 asittis warri hirmaatan jiru warri itti wareegaman jiru kan bara koloneel Abiyyi kana jalattis immoo luboonni wareegaman jiru kanamaafiyyuu yaraadha malee waldaa kiristaanaa keessa warri qabsoo bilisummaa Oromootiif gumaacha godhanii jiru turanii. Amma immoo garuu waggaa 40 darbee dhiibbaa gara biraa irraan ga'amaa dhufeetu qabsoo Oromoo laamshessuu irratti akka Oromoon qabsoo Oromoo irratti hin hirmaanne barsiisi addaa waldaa kiristaanaa biyya Oromoo keessa jiru keessa gale
barsiisi addaa gale kuni macaafa qulqulluu keessatti mootota waaqayyotu moosisee sinirra kaa'ee utuu waaqayyoon moosisin hin ta'uutii isaanii fi abboomamaa kan jedhu barsiisa dhufe raajotii ofii isaaniitiis hin saamuu saba saamuutti jalqabanii maqaa ammas fayyisna jedhanii akkasumas immoo waaqatu moosisee nurra kaa'ee kanaaf abboomamaa jedhanii qorqabbii namaa joonjessanii barsiisa akka prosperity evangelism kan jedhu sanaan qabamanii qabsoo Oromoo laafshisan jechuudha. By the way badhaadhinni inni jedhamu paartiin amma dhaabbate kun lafinni irraa fudhatame warra raajotaatiif warra kiristaanotaa warra waldaa kiristaanaa geggeessina jedhanii raajota ofiin jedhanii yookiis immoo naannoo galma Minilikiitti daaddisantuu akka kennaniifitti shakkaa. Prosperity paartii kan jedhamu biyya lafaatti badaa Ameerikaattis biyya kanattis hin beekamu. Kun kan inni beekamu Ameerikaa keessatti prosperity evangelism waan jedhu barsiisa sobaati jennanii akka amantiitti achi keessaa fudhatamee jechuudha. Isa akkasii kanaanii qorqalbii uummataa gadi qabu aadaasaa akka inni hin jaallanne eenyummaas hin jaallanne qabsoo irratti akka inni hin hirmaanne akka inni mootii isaa hacuucuu hin falmine dhiibbaa hin taane irratti godhaa jiru warri raajotaa kun keessumatti biyya dhaqeen turan yeroo gabaabaadhaa fi waggaa 17 booddee uummata hinuma saamu gowwoomsanii uummata Oromoodhaa horii isaas irraa fudhatu si fayyifna jedhanii gowwoomsu akka inni immoo hacuuccaa jala buluufis immoo itti sossobu saayikoloojikaali dhiibbaa irratti godhu liberation theology dhiisanii prosperity theology sanatu kennaafii jiru. Kan ammoo waan barbaadan dhugaa dubbachuun irra jira nama amantiiti waan ta'eef uummata sobuun hin ta'u uummata sobuu maqaa waaqaatiin sobu nama fayyisuutu hin dandeenye fayyisna jedhu hin joonjessu yeroo inni joonja'ee hidhamee rakkatu immoo du'a booddeedha sii darbaati homaan jedhu barri kennufaa orsii jedhanii achitti gadi qabuu yaalu akka kanaan kan fakkaatu wanti amantii biyya sana keessa jiru hundinuuyyuu saayikoloojikaali uummata Oromoo irratti godhu waan salphaa miti siin jechuuf hin kana kaase. Tole ulfaadhaa gaa lubbu bantii jiru waan guddoo kaaftanii. Hordoftoota yookaan ammoo hooggantoota waldaalee amantaa kiristaanaa yookaan luboota duraanii kanneen akka luba Jafaa Damoofaa fi kan isa fakkaatan akkasumas ammoo luba Guddinaa Tumsaas maqaa isaanii dhooftanii turtan haa ta'uti dhiyeenya kana maqaa dhaabbata luba Guddinaa Tumsaatiin mootummaa kuneeffataa impaayera Itoophiyaa kuneedha biyyi kana akka uummanni tumsuuf yookaan deeggaruuf mootummaa kun mootummaa qajeelaa akka ta'etti amantiin fakkeessanii bifattiin lallabaa jirantu jira oduu jedhutu jira isa kana tarii wanti dhageessan yookaan wanti quba qabdan jira laata. Masariitti karaa feesbuukiidhaa egaa waan kana dhuguma isaan deebisuu qabu yookiin falmachuu qabu ani hin beeku malee achirratti namoonni baay'een dhaqanii koloneel Abiyyi wajjin badhaadhummaa paartii inni dhaabe kanaa sirrii akka ta'etti warri amantii hirmaataniiru kan jedhu oduun jira oduu dhaga'eeranis oduun kun immoo baay'ee si gaddisiisa yoo kanatti hirmaataniiru ta'e waan nama gaddisiisuudha. Fakkeenyaaf gara saba isaa dhufee sabi isaa garuu isa hin simanne warra isa simataniif garuu ijoollummaa kenneef kan jedhu wangeela Yohaannis keessaa Yesuus Kiristoos kan kenname iyyuu Oromoon koloneel Abiyyiin fudhachuu dide jedhanii yeroo namni barsiisan dhaga'eera kun dogoggora. Waa'ee badhaadhinaa kana iyyuu kanumaaf hin kaase agartee prosperity evangelism jedhu kan jedhu biyya keenya amma ga'e malee jaarraa 19ffaa fi 20ffaa keessa biyya Ameerikaa keessatti uumame kana booddee biyya Afrikaa lixee amma immoo biyya keenya lixeera. Sababii ati yoomtee fi sababii amantii gahaa hin qabneef jedhanii uummata gadi qabu hiyyuma keessaa bahuudhaaf kadhata gochuu qabda jechuu kana kan jalqabe bara 1918 kan dhalate namicha Oral Roberts jedhamu Oklahoma USA'tti kan dhalate yookiis immoo Kaasaa Aleenzo Allen kan jedhamu 1911 Gibson Tilton kan jedhamu 1946 Texas Dallaasitti kan dhalate yookiin immoo Kiroof Doolaar kan jedhamu Afroo Ameerikaan tokko 1962 kan dhalate yookiin immoo Kenneth Copeland bara 1936 kan dhalatantu prosperity evangelism bananii prosperity evangelism kanaan immoo TV evangelistii ta'anii televizyinii dhaabbatanii televizyiniidhaan biyya lafaatti barsiisuu jalqabanii kun Awurooppaa keessatti fudhataman qabu Ameerikaa keessatti beekamaadha. Extreme Oromee private jettii qabu warra akkasii kun raadiyoo mataa isaanii qabu televizyinii mataa isaanii qabu yuunivarsiitii qabu eerpoortii iyyuu qabu warra
Copeland kuni isa kanaan uummata gadi qabu akka kanatti sooromaniitu kanan sooromee fi sababii amantii kooti jedhanii uummata garaarraa hojii dhiisee kadhata godhee kadhataan sooroma jedhaniitu barsiisa dogoggoraa barsiisu. Akka namni immoo kaampaanii isaaniitii hojjetuu fi kadhatuuf godhu inni kun dogoggoraa uummanni Oromoo kana keessaa ba'uu qaba. Prosperity evangelism inni jedhu kuni baay'ee dangerasiidha. Eenyuyyuu ilaaluu danda'a. Naayijeeriyaa keessatti, Gaanaa keessatti, Saawuz Afrikaa keessatti extreme rich kan ta'an warri sooromanii gowwoomsanii warra raajota kana biyya Itoophiyaa keessattis amma raajonni miliyoonii meeqaan namarraa argatu akka godhaniitu egaa gowwoomsu kan siribu waa'ee Dr. Abiy yeroo taayitaatti dhufee kanan dhaga'e tokkotu jira raajonni kan jedhan Waaqayyo tuur Dr. Abiyyiin shuumee jedhan. Ankana kanaan duras interview kenneera. Kan Waaqayyo dhiisi uummanni Oromoo uummanni Itoophiyaa yoo hin shuumne kun sobaa jechuun hin barbaada uummata Oromooti. Taasuma warri kaan immoo warri amantiitti dhimman kan immoo uummata Oromooti imaanaa itti kennatee kunis soba imaanaas itti laadhanne uummanni Oromoo ofii isaaniitii haasa'an malee. Kanaaf warri amantii yeroo Maccaa fi Gujii fi Boorana keessatti uummanni Oromoo jenoosaaydiin irratti geggeeffamu afaan qabatanii dubbachuu dhiisuu kan inni irraa maddu warra raajota kanatu afaan isaanii qarree pentekostaaliidhaan mataa isaanii joonjesse kan jedhu dhaabbii qaba kanaan duras dubbadheera. Isa kanarraa uummanni Oromoo of eeggachuu qaba. Bilisummaa isaatiif falmachuu qaba. Ofii isaatii hojjetee iyyuma keessaa ba'uu qaba. Biyya isaarratti abbaa ta'uu qaba. Akka inni gaaffii isaatiif deebiin arganneef saayikolojiidhaan warri barsiisoti amantii kun irraa jallisoo jechuudha. Daayivartii godhachuudha. The root cause of the problem akka inni bira gahee falatti hin barbaaddanneef. Kun of eeggachuu qabu. Warri raajotaa nama saama isaanii soba isaanii dhiisuu qabu. Waaqayyo waaqa dhugaatii, waaqa sobaa miti. Dhimma amantiitiin sammuu namaa hidhanii lafa kaa'an gowwoomsan sana uummanni keenya baree bilisoomuu qabaa, ofii falachuu qabaa kan jedhutti yaada. Amantiin kiristiyaanaa kun pirootestaantiin keessumaa Oromoo kun biyya gargaareera garuu warra bu'aa mataa isaaniitiif jedhanii soba dubbatanii qabamuu hin qabu. Uummata warra yeroo sabisaa du'u lubootiin isaanii ajjeefaman afaan qabachuun isaanii kun eessaa ka'ee jedhu kana na dhibe amma ammaa eegee dhugaasni odeeffannoon tokko naga'e ji'a muddee keessa yookiis immoo Disembar keessa jechuudha. Nama ani barsiise luba waldaa kiristiyaanaa walal jalatti luba ittafaa takka Tuureebuu jedhamu tokko manaa fuudhanii qeebbeetti geessanii achi deebisanii walal jalatti ajjeesanii gatanii kanan dhaga'ee waldaan kiristiyaanaa makaana Yesuus qeesii isaa jalaa du'e hin dubbanne warri gara biraanis hin dubbanne warri misiyoonii asii hin dubbatanii. Egaa kun agartee dhaqee amantichuma osoo geggeessan sanaaf iyyuu dhugaa dubbachuu dadhabuun sun iyyuu amantichuma iyyuu gaaffii jala galchaa. Dhugaa dubbachuu danda'uu qaba namni Waaqayyoo. Dubbii sobaa dubbachuu hin qabu. Dubbii sobaa hin odeessinii sobaan dhugaa ba'uu nama jal'aa hin gargaarinii. Wanta hamaa hojjechuudhaan tuuta duukaa hin bu'ini yoo tuutiyyuu wanta hamaa hojjetee jedha seera ba'uu boqonnaa 23:12. Dhugaa dubbachuu qaba namni Waaqayyoo. Gadi ba'ee himuu qaba yeroo wallagga dhumu intarneetiin irraa citee silkiin irraa citee lafisaa gubatu. Manni sagadaa kee iyyuu ari'anii biyya nama lafarraa kaasanii erga waldaan kiristiyaanaan dubbanne erga sheekiin hin dubbanne erga waaqeffataa warri geggeessu qaalluun hin dubbanne warra mootummaa nama miidhu Oromoo miidhu wajjin sirba ta'e dubbiinsee warra mootummaa sanas hin gargaaru warra amantii kanas hin gargaaru. Aan waamichan isaanii godha. Dhugaa dubbadhaa waa'ee waaqaa hojjedhaa nagaa buusuudhaafis yoo dhugaan dubbatameef yoo hachi heegame duwwaadha. Nagaan kan bu'uu danda'u gara mootummaa goranii gara isaas miidhameetti mura jechuudhaan hin argamu. Araarri akkasiis hin jiru. Araarri Waaqayyo barbaadu isa hiyyeessaa falmaa gursummaadhaa falmaa haadha ijoollee abbaaf haadhirra hin jirre gargaara warra hiyyeessaa dhaabbadhaadha. Yesuus Kiristoos gara warra hiyyeessaa gara warra dhiibamee gara warra rakkatee gore malee gara warra sooressaa gara warra nama miidhuu gara warra moototaa hin gorre. Dhaamsi ani qabu warra amantii kiristiyaanaa Oromoo geggeessan biyya alaas biyya keessas kan jiran yeroo sabi Oromoodhaa mirgisaa sarbamee lafisaa irraa fudhatamu jiraachuu dadhabu kanaa caaljeessanii ilaaluun
jal'inatti walii galuun cubbuudha akka sagalee waaqayyoo. Dubbachuu dhiisuun iyyuu sobatti walii galuudha. Dhugaa dubbachuu dhiisuun. Kanaaf gadi ba'aa dhugaa dubbadhaa miidhaa Oromoo irra ga'aa jiru biyya lafaatti beeksisa. Sababiin kana jedhuuf yeroo biyya kana keessaa warra misiyoonotaatiin maaliif hin dubbattan jennu warri keessan yoom nutti malee ati asii ofii wacca malee jedhaniitu misiyoononnis dhugaa jiru awwaalu. Dhugaa jiru awwaalanii Oromoof Oromummaa balleessu. Torban darbe fakkeenyaaf misiyooniin tokko bilbilee maaliif Oromoof hin jettu Itoophiyaaf hin jettanii naan jedhe misiyooniin biyya Faayiraa keessaa barsiisan. Awwaachi dhaqan immoo waan isaan jedhan ani hin beeku. Isintu nutti maa eenyuun akka taane an Jarmanii ta'uu keenya sitti himnaan Jarmanii taateeyi afaan keenya irraa deeffadhuun jedhee. Kanaaf warri alaas warri keessaas Oromoof Oromiyaan baduudhaaf lafa Oromoo abbootiin keenya nuu qabanii jiran nurraa fudhachuudhaaf sirni naftanyaadhaa wal ijaaree horii qabaanis ololaanis Oromoof Oromiyaa dhabsiisuudhaaf qophaa'aa jira. Kanaaf federaalizimii seenuu xinnoodhuma jedhan iyyuu immoo dhabsiisanii Oromiyaa wanti jedhamu hin jiru jedhanii ji'oogiraafikaal federeeshiniidhaaf qopheessaa jiru. Waraana nurratti banaa jiru. Kana caal jettanii ilaallaan egaa akka kanan isiniidhaama warra amantii geggeessanii akka jedha Asteeri Maardookiyoos namni jedhamu tokko dhaqee warri Yihuudotaa dhumuudhaaf jedhu. Ati garuu mana mootii keessa teessee Yihuudotaaf hin dubbanne taanaan Waaqayyoo Yihuudotaaf kan dubbatu iddoo kamiyyuu hin kaasa. Ati garuu ofii keetii beekkatu waan sitti godhe. Kanaaf Waaqayyo Oromoodhaaf bilisummaa isaa inuma kenna in argataa namni haqa qabu inuma mo'aa dhugaanii maajooritii hin barbaaddu hin mooti dhugaa bira dhaabbadhaa wangeelli wangeela dhugaatii saba hin gowwoomsina raajota nama taaman sana gadi ba'aa irraa dhowwaa sabarraa tiyooloojikaalii dogoggora yeroo isaan zayitii itti gurguranii dhukkuba garaagaraarraa si fayyina jedhan kun akka sagalee waaqayyootti dogoggora nama fayyisuu hin danda'anii akka namni mana qorichaa namni dhowwu waan abbootiin durii mana qorichaa dhaaban diiguutti jiru ofii isaaniitti karaa muraasaan qaxxaamuraan sooromaa jiru. Saba kana hin saamsisiisina warri amantii Oromoo geggeessitanii. Sabi Oromoo immoo baraa dhufaan hin gowwoomin waan namisitti himu duwwaa dhaggeeffattee kaayyoo kee biraan dhabeen waan barbaaddu beeki. Wanta ati barbaaddu bilisummaaf walabummaa Oromiyaa. Bilisummaa kee dura kan dhaabbatu hundumaa hin fudhatin. Warra si gowwoomsan hin dhagahin kan keessa ta'anii horiidhaan bitamanii kan amma gowwoomanii sareen abbaa nyaattuuf gutti jedhani kan dura adda bilisummaa Oromoo keessa kan jiru gadi ba'ee intarneetiin hin cufamne jedhee sob dubbatu dhageessee. Kanaaf firri keessa ta'ee yoo sobe hin deeggarin saba Oromoo soba bira dhaabbatin bilisummaa kee dura kan dhaabbatu wajjin hin dhaabbatin nama bilisummaa kee bira dhaabbatu wajjin dhaabbatu bilisummaa fooniitiif bilisummaa hafuuraa wal qixxummaadha. Gaafa lafa kee dhabde mana sagadaa keessa dhabde gaafa lafa kee dhabde biyyummaa kee dhabde eenyummaa kee dhabde yaa saba Oromoo amantii walirtee kutaa walirtee inni kaan yeroo du'u inni kaan cal jettee hin ilaalin kun baay'ee taajjabbiirra nama buusa. Waan dogoggoraatiin isin gowwoomsaniiru uummanni ijoolleen qeerroon duutee dhumteetu waan dogoggoraa jechoota dogoggoraa isinitti himaniitu achiin akkasiin qabsoorraa cal jettan godhan. Fakkeenyaaf akkuma beekutti uummanni Oromoo ijoollee abbaa gadaatu nu bulchaa jedhan kun ijoollee abbaa gadaa bulchuutti akka hin jirre beekuu qabdu turtan. Fakkeenyaaf jijjiiramatu dhufee jedhame jijjiirama namaatu dhufe malee jijjiiramni sirnaa hin dhufne kana hin beeku. EPRDF isuma dura turetu itti fufe warrootiin abbootii gadaa kana cal jettanii dogoggortanii fudhattanii cal jedhaa nama keenya bulchaa jettan. Gaaffiin Oromoodhaan namni Oromoo dubbatuuf afaan Oromoo haasa'uuf Oromoo dhiigaan ta'e nu haa bulchu jechuu miti yaa Oromoo. Gaaffiin Oromoodhaa ifaadha tokko. Gaaffiin Oromoo walabummaa, gaaffiin Oromoo bilisummaa, gaaffiin Oromoo biyya isaarratti abbaa biyyaa ta'uudha. Akkasi malee gaaffiin Oromoodhaa namni Oromoo ta'e nu haa bulchuu jechuu miti. Yoo akkas ta'ee Haile Sillaaseen dhiiga Oromummaa keessaa qaba. Gaaffiin Oromoodhaa nama afaan Oromoo baree nu afaan Oromoo haasa'u nu haa bulchuu miti. Gaaffiin Oromoo ifaadha. Biyya Oromiyaa jedhamtu irratti abbaa biyyaa ta'uu, qabeenyaa isaa irratti murteessaa ta'uu ajajuu. Nama ofii barbaade filatee nama ofii hin barbaanne immoo irraa buusuu danda'u. Aadaa isaa eenyummaa isaa dagaagfachuudha malee ilma abbaa gadaa nu bulcheetii caal jennee teenya jechuun dogoggora. Hamma gaaffiinsaa isaa deebi'utti qabsoo itti fufuu qaba kan jedhuun dhaamsa kennaa. Egaa
hundaa kan caalu waaqayyo waan nagaa inni sobaan waliin galle inni nagaa jaallatu inni haqa eegu waaqayyo immoo saba keenya haa gargaaru. Warra rakkatan bira haa dhaabbatu, hiyyuma keessaa haa baasu, humna diinaa irraa haa kaasu, warra garmaleessa ajjeesan hundumaa irree isaanii abdatanii ajjeesan irraa inni haa kaasu. Yaa sabaa dhaggeeffadhaa, qalbii godhadhaa, gara waaqaatti deebi'aa, nagaa walii wajjin buusaa malee garmalee saban joonjessinaa warri bu'aadhaa jettanii bu'aa bor dabartuuf waan dhiiftanii deemtanii fi seenaa hin balleessinaa keessan deebi'aa ammas goobana daancii si'a meeqa hin ta'inaa isa goobana daancii taane jettanii gara naftanyaaf habashaatti irkadhee waa firfaarii fudhadheetanii saba koo miidhee cal jedha jettanii yoo yaaddanii seenaa keessanii hin tolu, seenaa keessan balleessitu. Sabni Oromoo garuu ni bilisooma. Bilisummaadhaan waaqayyo ittiin ga'a. Waaqayyo hin kennaafi. Waaqayyo saba cunqurfame hundumaa haa bilisoomsu. Hin bilisoomsa fedha isaatii. Egaa jabaadhaa waaqisii wajjina ta'uu kan jedhuun asumarratti ergaa koo dhaabaa jechuudha. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo mariin ilaalcha amantaan kiristaanaa qabsoo sabni tokko mirgaaf biyya isaaf godhu irratti qabu hubatuuf luba waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Dooktar Bantii Ujuluu waliin qabaannee kutaa lamatti qooduun isiniif dhiyeessine irratti obba'eera. Luba waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Dooktar Bantii Ujuluus maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoonfataa kanatti aansuudhaan ammoo haala Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa Hona Gullisoo magaalaa Calleyaa Yeekkaaf naannoo sanii keessa jiran odeeffatuuf gara Oromtichaa Maccaa tokkotti bilbilee odeeffannoo arganne isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda isiniif dhiyaataa itti dhiyaadhaa. Akkuma waliin quba qabnu Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaa Konyaa Gujii Booranaa akkasumas ammoo dhiyeenya kan lixa Tuulamaa gidiraa guddaa keessa jiru. Keessumatti ammoo torbee darbee qabee lixa Wallaggaadhaa naannoo Calleyaatti rakkoo hamaan akka jiru maatiin hedduun hidhamanii kan ajjeefames akka jiru dhageenye meesa kana uummata ibsi. Akkuma jettee uummanni lixa Oromiyaa rakkoo hamtuu fi jabduu keessa jiru rakkoo fi dararaa hamaa kana kan irraan ga'aa jiru humna hidhatee biyya keessa deemu nagaa eega jedhee mootummaan kan uummatatti gadi lakkiseedha. Godina Wallagga lixaa aanaa Gullisoo. Magaalaa Calleyaa Yeekkaa fi naannoo isheerraa uummanni baay'ee hammana kan hin jedhamne dararamaa jiru. Akkasumas namoonni mana hidhaatti darbatamanii jiranii baay'eetu jiru. Kunis immoo humnoota naannoo kana jiranii wajjin waliigaltuudhaan tarkaanfii hamaan irratti akka fudhatamu gochaa jirtu jechuudhaan uummata baay'ee dararaatti jiru. Baay'ee hidhaatti guuranii baay'een isaanis achi buuteen gad dhibamee lubbuudhaan illee kan wareegame illee jira. Amma namootni hedduun maatiin maanguddoonni jaartiin osoo hin hafin hidhamanii jedhu torbee darbe kan namoonni kun eenyuun ifaa jedhamu laa kan keessaa maqaan beektu. Namoota muraasa kan hidhaa keessa jiranii bakki isaan itti hidhamanii jiran kan hin beekamne akkasumas illee maanguddootii waggaa 60 ol ta'anii mana isaanii irraa qabanii hidhanii mana isaanii duubaatti hambisanii kan jiranii akka fakkeenyaatti namoonni hidhaatti dararamaa jiranii. Kan abbaa qabeenyaa ta'e Magarsaa Namarraa kan jedhamu dargaggoo Bantii Lammeessaa obbo Wandimoo Himmaanaa akkasumas shamarree Lammeessuu Mokonnon Oliiqaa kan jedhamtu akkasumas naannoo magaalaa Calleyaa Yeekkaarraa ganda Teegii Gaalloo keessaa namoonni hidhaa hamtuu keessa jiranii obbo Mitikkuu Nagaasaa dargaggoo Gadaa Qabbannaa obbo Yamaanee Gaaromaa dargaggoo Bultii Qaabataa kan jedhamanidha. Akkasumas naannoo sana dargaggoo Eebbasaa Abshaalee kan jedhu. Humni hidhatee naannoo sana jiru qaamni mootummaa rasaasa itti roobsuudhaan lubbuu isaa dabarsaniiru. Akkasumas namoota hidhaman kana maatiin firoonni illee hubachuu danda'a hin jiranii rakkoo hamtuu keessa jiru eessatti akka isaan geessan illee wanti beekamaan hin jiru. Uummanni naannoo sanaa magaalaa sanaa dararaa hamtuu hammana hin jedhamne keessatti argamu. Akkasumas immoo ibsaa balleessuudhaan midhaan itti daakkachuu qala'iinsa gabaa irratti geggeessuudhaan uummatallee balaa hamaadhaaf saaxilanii uummanni naannoo sana rakkoo hamtuu keessa bu'ee jira. Qoonqollee akka miidhamaa jirantu jira. Egaa namoota baay'ee maqaa kaaftee magaalaa Calleyaa Yeekkaaf naannoo sana keessaa warra hidhamanii jiran warra torbee darbe hidhame kana keessa maanguddoota abbaa manaa fi haadha manaa kan umuriin isaanii ganna 60 olfaa ta'antu walumaan hidhamanii jiru ka jedhamu faatu jira. Meesa kanallee osoo nu kaaftee.
Eeyyee namoonni maanguddoon waggaa 60 ol ta'anii obbo Naattan Darasuu fi warra manaa isaanii adda giddituu lamooti. Kunis immoo sababii isaan hidhaa keessatti dararamaa jiranii mucaama isaanii tokko kanaan dura yuunivarsiitii irraa haaluma geggeessaa mootummaan ijoollee barattoota mooraa keessatti walitti buusuudhaan shira adda addaa xaxuudhaan irratti geggeessanii mooraalaa baqatee qe'ee utuu jiru qe'eedhaas jiraachuu dadhabee kanarraan kan ka'e gara 2008 keessa waraana bilisummaa Oromootti makamee leenjiirra ture. Achiis leenjiidhaa bahee hidhatee uummata kallattii biraadhaan utuu socho'u waraana bilisummaa Oromoo qallabduu dhala keessaan kana nurratti qallabdanii akka isaan tarkaanfii nurratti fudhatan gochuudhaan nu ajjeesisiisaa jirtu jedhu. Maatiin kunis mucaa isaanii kana ijaan arganii hin beekanii kanarratti waraana bilisummaa Oromoo nurratti qallabdan akka isaan nu rukutan goota naala mijeessitaniif jechuudhaan mana isaanii keessaa butanii mana isaanii duwwaatti hambisanii jiru. Akkasumas firooti isaanii illee dhaqanii hubachuudhaaf yaaddoo hamtuu keessa jiru. Eessa buutee isaanii hin argamin jira. Lafatti hidhanis lafatti geessanis uummataaf ifan goone namni beeku tokko illee hin jiru amma ammaatti. Akkasumas nama guddaa obbo Wandimmoo Maanaa jiru obboleessi isaa abbaa maatii abbaa qabeenyaa kan ta'e sodaa nageenya isaaf jecha magaalaa sana gallakkisee bakka biraatti galee kan jiru obboleessa kee kana fidi jechuudhaan baay'ee dararaa hamaa keessa jira. Namichi kun immoo haadha isaa duwwaa waliin jiraata. Haati isaa kun immoo maanguddoo waggaa 80 oliiti. Kan qaroo hin qabne kan inni qofaa isaa manatti gargaaru. Maanguddoon kunis deeggarsa mucaa isaanii irraa argatan dhabanii ammas isaanis rakkoo hamtuu mana hin jedhamne keessa jiru jireenya gidduu mana isaanii keessatti qofaa isaanii. Mee dhumarratti wanti itti dabaltu yookaan dhaamsa waliigalaa gabaabsii dhaammadhuutiin xumurraa fuulduras immoo sitti deebiinsi odeeffadha. Egaan akkuma beekamu kallattii lixa duwwaadhaan utuu hin taane uummata Oromoo hundarratti tarkaanfii gara jabeenyaa hamaan baay'een irratti fudhatamaa jira. Giddugala Oromiyaa, Kaaba Oromiyaa, Lixa Oromiyaa akkasumas isaan durayyuu beekamoodha. Kallattii hundaanii hidhaa hamtuun dararaa hamtuun irratti gahaa jira sababii ta'ee fi uummanni Oromoo kunis wal ta'ee yaada isaa tokko godhatee gara fuulduraatti kan isa tarkaanfachiisu qabsoo barbaachisaa ta'e akka geggeessuun naan bakka. Tolee dhugaadhumatti Oromtichi Lixa Oromiyaadha. Haala Oromoonni Lixa Oromiyaadha addattammoo kan magaalaa Calleeyaaf naannoo sanaa keessa jiran uummata Oromoo bal'aaf karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waan ibsiteef guddoon si galatoomfadhaa fayyaa ta'i. Hayyee atillee naa jiraattu nagaan naatu. Kun odeeffannoo Oromticha Maccaa irraa haala Oromoonni Lixa Oromiyaa Maccaa Hona Gullisoo magaalaa Calleeyaa eekkaaf naannoo sanii keessa jiran odeeffannee kan isiniif dhiyeessinedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kutaa lammeessituu turtii marii ilaalcha amantaan kiristaanaadhaa qabsoo sabni tokko biyyaa fi mirga isaaf taasisu irratti qabu hubatuu fi marii kutaa lammeessoo luba bantii ujuluu waliin qabaanneef haala Oromoonni Lixa Oromiyaa Maccaa Hona Gullisoo magaalaa Calleeyaa eekkaaf naannoo sanii keessa jiran kallattiin bilbilee Oromticha Maccaa irraa odeeffannoo arganne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa haga sagantaa keenya yeroo taanu walitti deebinutti kan nagaa isinitti dhaammannu Anatiiqii Dhugaasaaf Gulaalaa Suur Sagalee Mo'aa Buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.